Gochuudhaaf warri waan kun akka milkaa'uuf yookaan galma akka gahuuf boqonnaa tokko malee maallaqa walitti sassaabdanii garee kallattii fi alkallattiinis ijaaranii waan kana walitti sassaabaa turan carraa kanaan haa galatooman jedha. Akkasuma itti aansuudhaan immoo hiriyyaan na bira jiru. Ridwaan kunis hiriyoonni kennis hedduun jiranii wanti kun bakka akka gana gahuuf haa xiqqaatu haa guddattu waan dadhabni qabna. Dhugumatti akka inni reef jedhe sanii konkolaataan kun ka'ee biroo ibsaatii miti. Hojii uummataa hojjetee malee hojii dhuunfaanii miti kabadhaafame ammallee daranuu hamilee godhatee artiin Oromoo sadarkaa amma irra jiru kanarraa daranuu cimee akka itti fufuuf shoora akka inni taphatu isa gargaara. Kana jechuun kana booda Ibro ibsa baatiriitu irra ife namni baatiriin irra ife sirriitti mul'ata. Kanaafuu hojiin si eeggata. Mee uummataafis ergaa gabaabaa wanni kun artistoota keenya akkana jajjabeessu hangam takka baratamu qaba. Yaa yeroo hedduu biyya keenya keessatti ispeeshaalii gara uummata keenyaati wanti hin baratamin hoo jiraate goonni illee luuyin illee gaafa goota Oromoo biratti gaafa jiru goonnis kunis jabaa ofii quban qabu nama jabaa gaafa du'een goota jechuurra nama laafa gaafa jiru jabaa hoo jedhanii irra wayya. Kana aadeeffannuun carraa kanaan dhaamsa kiyya. Akkasumatti immoo weellistoota keessan namoota biraallee ka hafan namni yeroo dheeraa aartii keessatti dadhabee qabsoo kallattii fi alkallattiinis gama hundaan waa hunda keessa ture hedduu waan jiraniif namni aartistii jechuun ofiif jedheen jiraatu aartii Oromoo dagaagsuu aadaa